haalli ittiin galmaa'uun gabaabatti isa kana jechuudha. Ergasii register cuquudhaan jechuudha. Login successfully jedha jechuudha. Yookiin akkuma argitan Keenya kabajamoo fi jaalatamoo akkamina gaafayaa jirtu qophiin keenya kanarraa kun jechuudha namoonni hedduun keessan waa'ee Publicis groupe jechuudha kanarratti nuuf dhiyeessitanii na gaafachaa jirtanii Publicis groupein kun jechuudha kan hundeeffame yookaan kan create godhame jechuudha September 26 irratti jechuudha online money market irratti jechuudha kanaaf jechuudha inni kun baay'ee bareedaadhaa fi barbaachisaadha jechuudha. Inni kun jechuudha akkaataa itti eegalan hunda isin barsiisuu barbaada jalqaba irratti jechuudha waa'ee isaa hunda gaditti jechuudha viidiyoo tokkoon isaatiin kan laallu taachuu distribute goone har'aaf jechuudha kan akkaataa itti galmaa'an keessaa inni tokko chaanaalii keenya keessatti jechuudha liinkii isaa argattu asirratti kun akkuma argitan liinkii kana argattu jechuudha akkasumas description jala isiniif kaa description jala seentanii namoonni hedduun liinkii keenyaaf ergii jettanii jiru comment jala irratti osoo hin taane description kiyya yoo tuqxan jechuudha gama gaditti argattu jechuudha description yeroo jedhu video keenya kana jechuudha yeroo takka more kan jedhu kana yeroo takka cuqaastu yeroo kana cuqaastan jedhu description jechuun isa kana jechuudha more bakka jedhu ammas yeroo takka cuqaastan jechuudha erga cuqaastanii kunooti galmaa'uudhaaf kan jedhu haala kanaan wantoota description kana jala jiran hedduutu jira jechuudha nuqunnamus yoo barbaadan akkasumas wantoota garagaraa hedduu jira jechuudha kanaaf yeroo kana cuqaastanii jechuudha description keenya kana keessa argattanii galmeeffachuu dandeessu jechuudha haala kanaanii inni biraa akkaataa itti galmaa'uudha jechuudha inni jalqabaa kan laalluudha jechuudha liinkis gama saniinis argachuu dandeessu waan ta'eef asiin yeroo takka cuqaasnaa akkasumas appis ni qaba create godhanii jiru appis buufachuu dandeessu jechuudha akkaataa buufatan isin argisiisa kun akkuma argitan isa kana akkanatti isin fida jechuudha namoonni asirratti dogongora godhaa jirtan hedduun keessan gama keessaatiin galmeessuus dadhabnee jirra jechuudha yeroo sana akkan galmeessuuf na gaafataniin adeemsa yeroo itti himu adeemsa sanallee keessa darbuu dadhabantu jira jechuudha kanaaf akkaataa itti galmooftan keessaa inni tokko inter mobile number kan jedhu kana fakkeenyaaf galmeessan isin argisiisa sagal jettanii eegaltu jechuudha duwwaa sagal osoo hin taane jechuudha sagal qofeettanii ergasii jechuudha lakkoofsa bilbilaa keessatti guutuu jechuudha erga keessatti guuttanii asirrattis inter paasii yookaan paaswordii keessan barreessu paaswordiin keenya jechuudha ergasii barreeffamuu qaba jechuudha paaswordii keenya itti guunnaa jechuudha aga 8 takka jechuudha 8 irratti guutuu dandeenya jechuudha yeroo 8 irratti guunne strongly nuuf ta'a waan ta'eef strong godhuu qabna jechuudha namni yoo mokkorellee jechuudha yookaan check godhuudhaaf barbaade hin argatu jechuudha erga kana guunne isa 783B jiru kana bira kunnaa verification number dha jechuudha kun isa kana verification coding garuu isuma asitti argamu kana jechuudha kan asmarratti argitan kun jijjiirama jechuudha anaaf immoo kana naaf fide jechuudha isinirrattis kan biraa fiduu danda'a isuma asirratti argamu kana irratti guuttu jechuudha isuma asitti argamu kana guuttanii ergasii xumurtanii jechuudha haalli ittiin galmaa'uun gabaabatti isa kana jechuudha ergasii register cuquudhaan jechuudha login successfully jedha jechuudha yookiin akkuma argitan ergasii asirratti nuuf fida lakkoofsa bilbilaa reefuun tana barreeffannee yookaan ittiin galmoofne amma sagal jenneetuma eegallaa jechuudha ammallee sagaluma jennee eegallaa ergasii koodii keenya asirratti itti galfannaa jechuudha ergasii koodii keenya galfannaa login goonaa jechuudha erga login goone welcome home kunootiin nu galchee jira jechuudha kunoo galmeen haala kanaan xumuramaa jechuudha gabaabumatti jechuudha bifa kanaan galmeeffachuu dandeessu jechuudha namoonni hedduun galmeen dadhabamte galmee guutuu dadhabne jechaa jirtanii kanaaf haala kanaan guuttanii wantoota as keessa sirreeffamuu qaban kan biraas isinitti argisiisuu barbaada jechuudha erga isa kana xumurtanii asumatti aappii buufachuu yoo barbaadan app download kan jedhu kana akkuma argitan app download appii kana download godhatanii buufattu erga download godhatanii buufatanii aggamasiin seentanii applicationii keessan seentanii lakkoofsa bilbilaatii fi paaswordii reef itti galchattan jechuudha sana wajjin guuttanii jechuudha inni biraa bind account kan jedhu kana bind account kana cuqaasna yeroo takka maallaqa keenya yeroo withdrawal goonu kamitti akka nuuf galchuu qabu as keessatti irratti galfannaa jechuudha fakkeenyaaf teelee birrii jira oromiyaa jira abisiiniyaa awaash baankii jira commercial bank of ethiopia jira isaanowwan kana keessa oromiyaan kun garuu cooperative oromiyaa osoo hin taane oromiyaa baankii jechuudha isa logoon isaa fardaati jechuudha kanaaf isaanowwan kana jechuudha kanneen qabanii fakkeenyaaf nuti awaashtu jira awaash fakkeenyaaf goone commercialis goone barreeffannaa jechuudha kan feene
Fakkeenyaaf commercial bank of Ethiopia goona. Ergasii maqaa keenya asirratti barreessina. Maqaa accountii commercial bank itti bananne akkasumas namoonni keessattuu buuka keessan ilaallattanii barreessuu qabdanii akkasumas account numberii asirrattis nu guunna account numberii keenya ergasii save kan jedhu kana cuqaasna jechuudha. Save kan jedhu kana yeroo cuqaasni battaluma jechuudha automatically yeroo nuti withdrawal goonu gama baankii keenyatti akka nuuf galchuuf nu gargaara jechuudha. Inni kun erga kana guunnee xumurree recharge goonee withdrawal detail keenyaa fi withdrawal keenyas baafachuu barbaanne gama kanaan baafannaa jechuudha. Withdrawal keenya kunuuti amount ma keenya qofa barreeffannaa jechuudha. Amount keenya barreeffannaa haga barreessuu barbaannu. Fakkeenyaaf publishing kun jechuudha publishing groupin minimum isaa birrii 1000 jechuudha. Birrii 1000 baafannaa. Withdrawal isaa yeroon isaatis kunuuti timing isaa Friday up to Tuesday dha jechuudha. Guyyaa jimaata haga kibxataa jidduutti jechuudha. Akka withdrawaliin jechuudha. Zaatii 24 keessatti baafamuu danda'a jechuudha. Minimum withdrawaliin isaa akkuma isin jedhe birrii 1000 dha jechuudha. There is no limit on the number of withdrawal and no handling fee. Inni baay'ee barbaachisaa ta'e kun isa kana jechuudha tokko. Yeroo maallaqa keenya baasuudhaaf deemnu fee yookaan percentiin nuti nurraa muratu tokko hin qabu jechuudha. Maallaqa kanarratti jechuudha wanni biyyoo qabda withdrawal yeroo godhu akkasumas withdrawal guyyatti yeroo haga feeta withdrawal godhuu dandeessu jechuudha. Kanneen biraa yoo ilaaltan fakkeenyaaf INP irratti yoo kan ilaaltan taate yeroo takka isin fayyame withdrawal guyyatti yeroo takka qofa withdrawal godhuu dandeenya jechuudha. Isa kanarratti immoo no limit on number of withdrawal qaba jechuudha. Akkasumas if you do not receive the withdrawal within 24 hours contact the Telegram customers. Yoo sa'aatii 24 keessatti maallaqni kumni kun isiniif galuu didee jechuudha. Dirqama immediately jechuudha inni wajjin contact yoo qabdan managerii jedhanii wajjin jechuudha. Managerii publicity jechuudha. Isa kanas akkataatti argattan isin argisiisa. Isa kana wajjin qunnamsiisuu dandeessu jechuudha. Isa kana waiting kan jedhu jechuudha. Withdrawal sana keessa detail isaa screenshot gootu detailin isaa isin argisiisa. Detail kan jedhu jira jechuudha. Withdrawal detail kun isuma kana as keessaan jechuudha screenshot gootanii isa as keessatti isiniif bahuu didee jechuudha. Kan paying jedhu jechuudha. Isa sana screenshot gootanii ergitaniif yoo sa'aatii 24 keessatti isiniif bahuu didee jechuudha. Haala kanaan withdrawal keessan gabaabumatti baafachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf invite number jechuudha ammas yookaan namoota affeeruudhaaf inni kun baay'ee barbaachisaadha. Nama affeeruudhaaf pointiin isaa baay'ee kan namatti hawwatudha jechuudha. Akkuma argitan kunooti share bakka jedhu kana jechuudha. Isa kana cuqaastu erga cuqaastanii copy invitation dha kun copy invitation. Isa kana cuqaastanii namaaf share gochuu qabdan jechuudha. Bu'aa gurguddaa qaba waan ta'eef jechuudha. Akkuma argitan isa kana detailii osoo dubbistanii baay'ee barbaachisaa. Gabaabsee isinitti himuu jechuudha. Namoota recharge godhan jechuudha. Fakkeenyaaf birrii 1000 namni fakkeenyaaf inni minimum isaa birrii 1000 recharge godhama. Birrii 1000 nama tokko yoo kanaaf feertan taate recharge godhate jechuudha. Namni kun yeroo namni sun recharge godhate 350 isiniif gala jechuudha. 350 qofa osoo hin taane productii sana yeroo productii biraa yoo namni invite gootaniif sana invest godhe jechuudha. Kan biraa akkasuma percentage 25 irraa fudhachaa deemtu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo kan birrii 1000 bitate ammas irra deebi'ee birrii 250 irraa murattu. Akkasuma bifa kanaan irraa fudhachaa deemtu jechuudha. Namni keessattuu nama affeeree nama hedduu affeersifate jechuudha. Boonasii hedduu argata jechuudha. Namni sunis ni hojjetaa fi ofii isaatiifis ni hojjeta. Haala kanaan wantoota hedduu keessa ba'ee profitability argachuu danda'a jechuudha. Okay, inni biraa erga tiimii kana keessaa share godhannee namaaf share gochuun dirqama waan ta'eef share goonee xumuruu dandeenya jechuudha. Inni biraa jechuudha erga kana xumurree project bakka jedhu kana jechuudha. Yeroo recharge gootanii bittan project bakka jedhu kana keessatti argamuu qaba jechuudha. Wanti isin bituu barbaadan sana jechuudha. Inni biraa contact dha jechuudha. Contact yeroo barbaadan customer yookaan managerii isaanii jechuudha. Managerii isaanii argachuudhaaf isa as jiru kana cuqaastu jechuudha. Publicity managerii tokko argachuudhaaf isa asitti argatu suuraa earphone qabu jechuudha. Telegram group yoo seenuu barbaadan isa kana seentu. Akkasumas Telegram serverii kun kan managerii dha isa kana jechuudha. Kan managerii dha isa kana jechuudha. Battaluma kunooti as keessa nu galchaa jechuudha. Anis wantoota hedduun wajjin dubbannee ture jechuudha. Kanneen hambitee wantoota hedduu keessa jira jechuudha. Bifa kanaan jechuudha customer service arganna wantoota nu barbaachisan gaafii gaafachuu barbaannu gaafachuu dandeenya jechuudha. Ergasii jechuudha wanti barbaannu kan biraa recharge wantoota godhamu maal faadha jechuudha.
Kun akkuma argitan isaan as keessatti argamu jechuudha. Kun piroojeektii kun isaan asii gadii kana jechuudha. Wantoota bitamuu qaban jechuudha. Ispoonsaroota fi wantoota garaagaraati jechuudha. Isaanwwan as jalatti argaman kana jechuudha. Logos ta'ee wantoota hedduudha jechuudha. Wantoonni asirratti godhaman keessattuu miinimaamii bituudhaaf birrii 1,000 dirqama barbaachisaadha jechuudha. 1,000 yoo birrii 1,000 fakkeenyaaf kan 1,000 seentan taate daily income keessan birrii 250. Shortly bakka kanatti ilaaltan 250 yeroo guyyaa 4 tti fudhatan 1,000 keessan isiniif deebi'a. Birrii 1,000 isin invest gootan guyyaa 4 keessatti isiniif deebi'ee garuu guyyaa haga 50 isiniif hojjeta. Total income isaa yeroo sana meeqa ta'a? Birrii 12,500 ta'a jechuudha. Baay'ee barbaachisa. Maaliif akkana godhanii wanti kun haarawaa waan ta'eef namoota attract godhuudhaaf ammas isiniifitti hima. Namoota attract godhanii yeroodhaaf itti fayyadamuudhaaf namni amma fayyadamu malee guyyaa erga namni hundi fayyadame booda fayyadamu bu'aa hin qabu. Yeroo ammaa kana jechuudha yeroo fayyadamu namnis. Kanaaf guyyaa 50 keessatti birrii 250 guyyaa 50 fudhatu yeroo kana yeroo waliin baay'ifamu birrii 12,500. Isa kana malees isa asitti argitan piraayisii birrii 4,000 bitattanii birrii 50,000 isiniif ta'a guyyaa 50 keessatti daily income keessan birrii 1,000 fudhattu jechuudha. 1,000 baay'isu 50 birrii 50,000 isiniif ta'a. Kanaaf bifa kanaan wantoota gaggaarii asitti nuuf fidaa jira jechuudha. Publicis jechuudha. Ammas VIP dha inni kun. Kanaafu information inni biraa kan barbaachisu isin jiraatte comment jalatti naaf barreessaa wantoota isin barbaachisan yookaan wantoota nan isiniif qopheessuu barbaadan bifa viidiyootiinis ta'e achiin argachuu dandeessan. Namoonni hin galmoofnes description jala isiniif hin kaa'a galmeedhaaf galmooftanii eegaluu dandeessu. Akkaataa amma viidiyoo kana ilaalleen galmooftanii xumuruu dandeessu. Akkasumas namoonni wantoota isin barbaachisan ana wajjin wal qunnamuu barbaadan kontaaktii jala description jala isiniif hin kaa'a achiin argattanii piroosesii hunda waliin xumuruu dandeenya jechuudha. Keessattuu namoonni liinkii kan kootiin galmooftan wantoota nagaafachuu barbaadan kan feetan nagaafachuu dandeessu. Maaliif yoo ta'e maanaajerii wajjin wal quba qabna waan ta'eef maanaajerii wajjin wajji haasofnee wajji sirreessuu dandeenya waan ta'eef namoonni kaan immoo yeroo hedduu nan sirreessaa fi garuu ani isiniif yeroo taayimiin keessan na wajjin xiqqashoo natti ulfaatu waan ta'eef isiniif hubachiisuudhaaf maanaajerii keessanii wajjinis ta'e wal quba hin qabnu waliin beeknu waan ta'eef namoonni liinkii akka liinkii isaatiin deema. Keessattuu liinkii kan kootiyoo seentan ani isiniin gargaara jedheen abdadhaa jechuudha. Description jala isiniif hin kaa'a akkaataatti na qunnamtanii jechuudha gargaarsa barbaadaniin. Kanaaf qophiin keenya kanarraa kan fakkaata. Namoonni subscribe like share goone subscribe godhaa like share nuuf godhaa. Viidiyoo itti aanu akka argattaniif jechuudha. Alaarmii keenyas tuqaadha. Akkasumas viidiyoo itti aanus haga wal arginutti jechuudha. Viidiyoon keenya kanarraa isuma kana fakkaata. Haga viidiyoo kaanitti wal arginutti nagaan naaf tura.